Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa hidhe. Dubbiin dubbii xiqqeeti, dubbiin dubbii Oromummaati, dubbiin dubbii Finfinneeti. Oromoo wal cinaa dhaabbanna. Namoonni biyya alaa jirtan immoo hedduun jechuudhaan yoon qalbii koo isinitti cabes afooti isinii jedheera maaliif Oromoo maafiyaa micha nu gochuu dhiiftan. Maali ulaagaan isin jechuudha yaamicha gochuudhaaf laayisensii fudhanneerra. Ulaagaan isin barbaaddanu maayini? Maal hanqanne? Paartilee siyaasaa. Ibsu sababa lama. Saboota kan wajjin immoo jaalalaan gammachuudhaan aadaa isaan qaban amantii isaan qaban ofitti ammannee wajjin jiraachuu. Tokko maammeen baddeena tokko hin dhabuun. Dhawwaatu fanii mammaaka waa himan jirtu Oromoon gaafa mammaaktu yeroo baay'ee yeroo tokko maammeen silteedha jedhaniitiin haasa'an. Aatiin akka dhufe sanaan jechuudhaan dhugummaa isa dhugumaa jijjiirama isa dhugumaa se'eetanii bilchaginnaadhumaa waliin amma bilchaginnaa jenna sana ODP jedhamuuti. ODP dhuma deeggaraa turre minna sana hundinuu jechuudha. Hoo jedhee yaa ilaahi wayi nama dhiba. Deeggaraadhuma sanan ta'a ture garuu qabxii gatan qabxii isa guddaa. Dirqama Ameerikaa irraa bitan. Yabbaa Kaati pirezidaantii paartiin kun ijaaramu isaanii hanga dhugaadha. Waraqaan boordiin filannoodhaa kenne. Wanta maammeen arsii ta'e intinii ta'e akkas ta'e waan biraa ajandaa wantan fudhee dhufe waa biraati wanti jarri odeessan waa biraati. Arsummaan waan ittiin boonanu malee waan ittiin qaanfatan miti. Oromummaan kamiyyuu kutaan kamiyyuu garuu akkati waa biraa keessa galtee waa biraa yaaddu keessattuu namoonni sooshaal miidiyaa si tokko barbaadu. Dhagaame waan tokko isin gorsa. Sammuu ittiin uummata Oromoo tapha siyaasaa ittiin taphattan kana miidiyaa irratti xiyyeeffadha. Kan Oromoo hin qaqqaba. Kamilaaltaa gaafsa maal si fakkaate har'a wisi jirta gaafsa nu wisi jirta. Dhugaa Oromoon mangistii ta'e hin beekan hin. Loogoon keessa illee qaba. Cululleen kun ammoo tibbana waa'ee culullee haasamaa ture. Erga muummee ministeera biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmed naannoo Sidaama magaalaa Hawaasaatti waa'ee cululleedhaa erga haasa'an booda gosoota culullee hedduu harkaa dhagahaa akkasuma achi as paartiin keessanillee loogoon isaa Oromoo isaa culullee ta'e achi dura moo achi as. Wanta ati fiddee dhufaa jirtu nama ajaa'ibaa irra si galee namni ittiin kaleessas beekuuf namni akka sanaan akkana beekuuf wal kaayyoon koo garuu kan biraa amma tokko jedhee jalqabeera namni ilkaan inshaAllah. Finfinneen mootummaa Oromiyaa jala bultee dantaa addaa dantaa manaan inni jiru haa bulchan akka jarri hin moones hin beekane kanaaf nama nu duraa hin miidhinaa jennaan sinii galee yoo nuti moones walammanne nagaan afootu walii jennee galata kana yoo nu oolan waan guddaadha afootu waliif jennee badhaafneen iyyuu mana manatti bakkuma dhufanitti mana jaraatti galchinaan jechuudha. Daqiiqaa tokkoof hin didu. Futee kan taa'e jechuudha. Dhibbaan dhibbatti of caala itti amane. Kun hoo maaliif ta'e? Ana caala na ceesisa jedhee jechuun bakka an sabboonummaas qaba. Itoo kennaa jedhanii obbo Jawaar dhufee jechuudha mituu kanarratti hoggane harka isaa dhungadhee nan kennaafan. Daamee akka paartii keessanitti sagalee paartii keessanii paartii biraatiif osoo danda'ama ta'e yookaan tokkummaa uummata Oromootiin sagalee paartii keessanii kana silaa paartii biraatiif kennuun kan danda'amu taate silaa paartii kamiif kennitan? Nama dhugaadha. Jawaarradha itti nama bobbaasanii arrabsiisan Jawaar Mahammad kana. Dhuguma Jawaar Mahammad namni itti bobbaafamee maallaqni kennamee arrafamuu qabu Jawaar. Galanni Jawaar silaa akkasitti deebi'uu qaba.